Gaazii kanaatiin ijoolleen barreen gadaa lubbuun isaanii darban illee jira. Ijoolleen aannan lubbuun isaanii darban illee jira. So maal isin jechuu barbaadetanii gaaziin keessan yoo akkana ta'ee bulee jechuudha. Yoo akkana ta'ee bulee hin lokkosinaa gonkumaayyuu maaliif qilleensa fudhachaa yeroo deemu achi jechuudha gaanii isaa jechuudha. Gaanii isaa banamaa deema. Yeroo isin kanatti lokkoftan immoo jechuudha laayitariis ta'uu kibriita kanas ta'etu lokkoftan immoo jechuudha gaaniin isaa sun hin dho'a. Gaaniin isaa sun hin dho'a jechuudha. Irraanfannee hin rafna irraanfachuu. Akkana gootanii jechuudha. Akkana gootanii lokkosuudhaan dura dhaqaa gaanii isaa qoyaa isin agarra. Kun amma gaaziin kun banaadha. Banaadhaan akkana cuftanii jechuudha. Laayitarii yookaan kibriita lokkosuudhaan dura akkana cuftanii kaatanii jechuudha. Yeroo kana diima orongaadii kana ol garagalchitanii diima garagalchitanii kanarraa buqiftanii itti qajeelfattani. Kanarraa buqiftanii itti qajeelchattanii kaatanii dhaxxanii lokkoftani. Ammoo ijoolleen keenya kan gaazii kana qayyartuudha. Gaazii gara kanatti dabarsitan jechuudha. Of eeggadhaa gizee 2-3 cheek godhaa. Gizee 2-3 cheek godhaa. Maaliif kanatti galchuun baay'ee tokko jabaata. Foolii isaa fuudhaa. Gizee 2-3 kottaa ilaalaa jechuudha. Maaliif ijoollee hedduun jechuudha. Ijoollee hedduun kan balaan irra gahee sababa kun dhoowwute jechuudha. Kun yeroo banama dhaqee kanatu dhoowwa kan fayyaansa jechuudha. Kanaafuu of eeggadhaa isiniin jedhaa. Ijoolleen isa biyyi mana keessaa qabdanullee ijoolleen bakka beeksisa hedduudha wajjin jiraattanullee maaliif waa hedduu assamna nuti. Waa hedduu jechuudha. Aramni achiifachi du'oofti biyyi jechuudha teeleerraa saantima liqeeffatee halkanii guyyaa ciisa nama dhawwaa. Aramni ciisa nama dhawwuutii kana keessa irraanfatamee rafama jechuudha. Kanaafuu rabbi isin haa eegu. Ijoollee warra lubbuun darbanillee rabbi jara haraamatu. Kan lubbuun jirtullee rabbi si haa fayyifatu. Uffee waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ayaa jireenya biyya ormaa. Waan isheen ijoollee keenya waan nuun goone hin jirtu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Ani nagaa kooti isinis baga nagaa taatan jecha egaa warroonni chaanaala kee afaaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa warri nu jajjabeessaa jirtan immoo hedduu takka galatoomaa ulfaadha waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaa isin jechuu barbaada. Akkasuma warri laayikis naa gootanii warri sabskiraayibis naa gootanii warri koomentis naa kaa'aa jirtan hedduu galatooma rabbi ulataa keessa isiniif haa deebisu. Taansuudhaan maal akkan qabadhee dhufe viidiyoo jalqaba irratti agartanii jirtanii dhugaa rabbee dubbachuu fi waaqayyoon nu haa tiksu nuti biyya ormaa kana keessatti dagaa baay'ee argaa jirra waan baay'ee ta'aa jirras jechuudha. Innis maal seetanii obboleewwan keenya tokko nama lamaan mana tokko keessa hojjetu gaasiitti fanadda'ee takka biraa boqatteerti takka immoo hospitaala galtee jirteedhani dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Akkuma beekamu jireenyi biyya ormaa yeroo baay'ee waan akkanaa qara qabdi. Adaraa keessa wanti isinii dhaamu keessa adaraa of eeggadhaa waaqayyo isin haa eegu. Akkuma gaazii yeroo akkuma buleettiin keenya ibsitetti gaazillee gizee bantanii laalachuu qabna hundumti keenyaa jechuudha. Waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo ofirratti illee of eeggadhaa isinillee jechuudha. Akkatti baanu beekna malee akkatti galluun beeknu obboleewwan kooyi. Gaazii kana yeroo baay'ee keessattuu kan mana keessaa kun badaadha beektanii ala kan taa'u kanatti irra gaarii natti fakkaate. Fakkeenyaaf amma nuti amma fakkeenyaaf alaa qabna jechuudha gaazii kana. Garuu kan itti qabsiisnu mana keessa yaa'ee dhufu waan keessa girgiddaa keessa darbee dhufa malee ala jira waan gaazii isaa ala jira jechuudha. Innaa of eeggannoo godha sirriitti jechuudha. Isumaayyuu baay'ee sodaadha ijoollee baay'ee tokko sodaadha dhugaa rabbii jechuudha. Waaqayyo nama haa tiksu kan jechuun biqaa jireenyuma biyya tana lafaatitu fatanaa hedduu qaba ta'uun oolu har'a hundi dalaganna jedhee gamana osoo utaaluu lubbuun isaa baddii jechuudha. Kun biyya ormaa keessatti kanaa kun waan dhagaa meeqa agarra dhugaa rabbii jechuudha. Yaa jireenya kana wayyaayyummaan kunis waan nun goone hin qabdu dhugaa waaqayyo obboleeta koo waaqayyo nu haa eegu adaraa keessan of eeggadhaa gizee gaazii qabsiistanis akkasuma immoo yeroo fakkeenyaaf nyaata hojjechuu barbaadanii ganama hirribaa kaatanii mana kan keessa nyaanni jechuun akka carraa gaazii yoo alatti cufamuu baatee yoo mana keessa jiraate yeroo baay'ee cufuu isinitti mijata yeroo hojii keessa xumurtan cufaa gaazii san jechuudha. Iddoo hin jira akkuma micoo isin agarsiise hin jira dhuguma rabbii hin cufama jechuudha. Yoo ala jiraate xiqqoo gizee ala deemu akkas yookiin alatti yoo ta'e
Le garuu mana keessa jiraate taana keessattuu mana keessa jiraate gaaziin kana cufaa yeroo hundaayyuu jechuudha. Yeroo hundumaa cufaa. Akkuma kaataniin immoo gaazii kana fuufattanii ilaaluu qabdan. Banaa jira moo hin jiru yoo ta'e. Yoo banaa jiraate immoo akkuma coon jirtu dhaqxanii dura san cuftanii irraa buqqistanii hafuura haa baafatu saniin booda qabsiisuu qabdu jechuudha. Yoo gaaziin asii banamaa ta'e. Gaazonni wal darba beektanii gaaziin tokko tokko kan akkanumatti afuufaa bulu jira jechuudha. Amma dhugaa dubbachuudhaaf gaaziin keenya kun kan banamuun kun asiin kan ibidda qabsiisuun kun hin bahu fooliin isaa yooma wallaatillee hin bahu fooliin isaa jechuudha. Akkatti baneettis taa'ee waan hin bahu fooliin isaa maal akka ta'e hin beeku. Gin tokko tokko xiqqishuma akkana godhee gaaziin baname taanaan manni kun manadeen fooliin isaa gaazii jedhe jechuudha. Kan baasuuf kan hin baasne jira. Haa ta'uuti garuu isin of eeggannoo godhaa Waaqayyoon waa eegu kaa hunduma keenyaan jechaa jira. Anis mana namaa tan jira atis mana namaa jirtu hundi keenya mana namaa jirra. Hanga danda'ametti waan agarre tokko irraa wal gorsuu waanuma jiru waan ta'eef waan dhageenya waan agarre tokko waan gurra keenyas dhageenyu waan immoo miidhaa namarra gahaa jirus waan dhageenyu walitti himuun kan hin dhageenye biraan akka dhagaamuufaaf viidiyoo kana waraabe jechuudha. Akkasuma buleetti keenya waan irratti shiyaasuufte kana fidee jechuudha. Adaraa keessan of eeggadha. Rabbiin waa eegu Waaqayyo nu uume waa eegu dhugaa Waaqayyo isiniin jedha. Nuti waanuma dubbannu wallaala gizee waan dubbadhu wallaalani jireenyuma biyya Oromaa kana Rabbumti nagaadhaan biyya kana keessa Rabbiin nu haa galchu malee dhugaa Rabbii bakka jireenyi biyya Oromaa wanta isheen ijoollee keenya hin goone wanta nu hin goone hin jiru bifa keenya nurraa nyaattee fitte asitti lubbuun namoota meeqa biyya kanatti dhabne biyya Oromaa kanatti lubbuun ijoollee meeqa dhaban bifa keenya ijoollummaan kan biyyaa baane jaartii daa'ima 5 qabdu nu goote nafa keenya nurraa fitte wanti isheen dhugaa dubbachuu wanti biyyi kun nu goone hin qabdu biyya Ormaatu nu goone hin qabdu. Iyyummaa tana kaa wanti hunduu wanni osoo akka biyya Ormaa ta'e ijoollee biyya Ormaa dutee ofirraa bahu nama biyya keenyarraa baanee dhufnu bare. Osoo akka biyyoota gurguddatanii akka Arabaa akka Awurooppaa naamna akka ta'e biyya keenyarraa baanullee akkasumatti jiraan garuu iyyummaa tana kaa maal goonare. Iyyummaa waan nu goote fi ishidhamu waan na jennee kaanee biyyaa baanee lubbuu teenya dhabaa jirra jechuudha. Amma kanaafiyyuu adaraa keessan haga danda'ametti of eeggadhaa Waaqayyoon nu haa eegu kaa. Nu of eegeen dandeenyu kunoo ani faa ijoollee kunoo daa'ima kana jira hin banu gaazii kana isinitti fidinaa daa'ima xiqqoon kun jechuudha gaazii kana faa bana kunoo amma shinii waliin dhaanaa jira xiqqoo gugguuraa jira yooma kun akkanatti an dadhaba jechuudha kunoo Rabbii. Adaraa keessan of eeggadhaa Waaqa. Ani Rabbitti of kenneen jiran Waaquma na uumetti bakka isumatti of kenne waa hundumaa akka inni na godhe bakka waanuma bakka maaliif namni daa'ima fa qabdan dhugaa Waaqayyo baay'ee ulfaata jechuudha mana daa'imaa faa jechuun baay'ee ulfaata dhugaa Rabbi innumti nu haa eegu innumti bakka nu haa tiksu malee baay'ee ulfaataadha ijoollee Rabbi Waaqayyo sinaatissu kanaaf of eeggadhaa isiniin jedha obboloota koo akkasuma ijoolleen daa'imallee qabdan akka kootii kanneen adaraa of eeggadhaa daa'imtillee bantee dhiisama mucaan kun yeroo baay'ee hin bana gaazii kana rabbo hin bana yaa guraawus hin dhabamu ani malee biraan dhabamu malee kaasaa 24 suma biraan taa'aa bula rabnaa walumaan kaanaa malee hin dhabamu kaan hojii biraa isaan irraa qaban qofa kanan hojjetu jechuudha. Akkasii isiniin jedha obboloota koo adaraa of eeggadhaa ijoolleellee gaazii xixiqqoontullee hin bantii jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa Waaqayyo nu haa eegu isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Kanaaf adaraa gaazuma kanarraa of eeggadhaa. Balaa baay'eedha gaazii qofaa miti daa'imtillee warra daa'ima akka koo eedanillee adaraa of eeggadhaa. Waaqayyoon nu haa eegu nagaan biyya keenya keessatti nu haa galchu baay'ee ulfaataadha dhugaa jireenyi kun jechuudha. Wanti jireenyi fi hiyyummaan tun hin goone hin qabdu shimoona jenneeti lubbuu teenya biyya Ormaatti dhabaa jirra. Obboleewwan keenya meeqatu lubbuun biraa dhabe jechuudha. Sababuma kanaatiin gaaziin barreen gaddaati bara kam gazee tokkos akkasitti ijoolleen gaaziin itti dhoo'ee du'an jechuudha. Ammas kun akkas jechuudha. Nyaannan tun akkatti isheen nama nyaattu agartanii jirtanii of eeggadhaa isiniin jedha Waaqayyoomti nu haa tiksu isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Namni aguma beeku wal gorsuun immoo badaa miti irraa of qoxxabuu irraa waan tokko walirraa barachuudha malee wal qeequu wal arrabsuu miti jechuudha. Waaqayyoon nu haa tiksu isiniin jedha obboloota koo. Jabaadha amshir guyyaa tokko yookiin Waaqayyoon nu dabarsa ta'a maaltu beekaa miti akkuma amantaa keessaniitti hundi keessanuu tsalootii godhadhaatii du'aa golii godhadhaa sun hundi keessaniyyuu Waaqayyoon nu wajjin haa ta'u.
እና akkasisiniin jedha obboloota koo nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatanii sabiskiraayibii nu godhaa laayikii nu godhaa isiniin jedha galatuumaa ulfaadhaa warri gochaa jirtanis galatuumaa ulfaadhaa isiniin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a isiniin jaaladha isiniin kabaja hordoftoota koo akkasuma immoo yaada gaafii warri qabdan qeeqalee warri wanni waan qabdani barreeffadhaa koomentii jalatti rakkoo takka hin jiru jechuudha wanna dandeenyu wal barsiisna wanna dandeenyu wal gorsina rakkoo hin jiru jechuudha nagaa ta'a fayyaa ta'a